arsii kanatti nurraa himi amma arsii galu edaa beektaa nu gamsiisanii bar itti nu himi itti muddi wallaahi si gargaara anillee akka itti galu dhabee sodaadhee taa'aa jira. Akkasi laa kaldachi tana balleesse dura laal itti muddi na barroofsaan asii reediyoo isaa garagalchanii lakki maal sitti fakkaate dhaggeeffadhu naaf yaatammaa argeettee rumteemi ilmi namaa tokko bakka rabbisa kaa'eeruma garuu kutaa 11 keessaa wanti amma yeroo ammaa miira jabaa lola jabaa jechuudha addunyaa sadaffaa banee jiru shamarran arsiiti. Shamarran arsii keessa hunda miti kan aqilii qabdu jirti kan naamusa qabdu jirti tokko muraasa. Mali hunda namaa miti kannacha tokko foon tokko balleessa jedhani kanaafuu kan wal fuudhee jaalalaan hojjeta taa'u nullee ijoollee fikriitii beekta anamma jechuun arsii galuu dheedheenaa fi sodaadhee bar jaarsa namaallee miti. Taa'u dhagas. Wallahi nama dhibaa jireenyi TikTok kana jibbee ofumarraa dhiisee har'a seenee liivii kanas bannaa taatu abbaan fedhe abbaa fedhe fuudhee dhiisee isin galchu. Baritti mujjira suudinaa dhiisee akka isiillee yoo fuudhe mirga isaati isa tolchiisa isin maa rakkattan. Lammaffaa haati dhibuu baatee rakkate. Maalin jedhanse isin hattuudhaan hun jedhanii bar dammoo si duunaa waan isin daladde dhaggeeffadhu mucayyoonis taariqa hojjettee bar fiiltarii wayii dhufne hattuu kan jedhu wayii hattuu jedhee irratti barreessu argitee jaarsa namaa hattee jedhan fakkeenyaaf akka keetti akka shamarree tokkotti dhiira moo shamarratatu atama jettee yaaddaati fakkeenyaan akka kiyyatti shamarran atamuu dandeessi. Namni hatamu hin jiru dhaggeeffadhu namni meeshaa yookiin distii yoo ta'e malee namni hatamu addunyaa kanarra hin jiru. Tokkoffaa. Jarri moo'inattanii jedhani kaama salphanni. Akkoo haa jedhani namni hatamu addunyaa kanarra hin jiru isin hin jedhee bar. Halo. Wallahi akkana bar kunu beektuu kanaaf ejjirti kanaafuu gadi jechuudha. Amma bardaki miidiyaan suuraan jiraatu ni galabbatamanii reedii faarrabsaara mucaa miskiina wallahi rabbii jedhaa dhiisaa wala fuutu yaaki. Anillee achi seenuu edaanis achi lixu edaanillee. Rakkoon qabu isiniin bilbila akkuma gabbuutirraa. Innaa akkasii boonti jalaan ilmi namaa addunyaa kanarra yoo distii meeshaa amma fakkeenyaaf ati mana kee keessa balbala cufattee meeshaa ala keettee gimmaasha ala dhiistee deemtee namni si jalaa haatee jedhama. Namni nama jalaan hatamu meeshaa malee kanaafuu fedhii isaatiin itti dhaqe fedhii isiitiin itti dhaqxe malee wal jalaa hatamin jedhan. Lammaffaa haati dhimmaa osoo hin dubbatin wanti isin gabbaasee isin dubbachiisu takka hin jiru. Sadaffaa anuma mataa kiyyarrallee argitee illa naafiin namni kun na miidhe yaa Oromootiyya. Ammiidhame yoo jedheetiin bahee dubbadhe itti soke narraa dubbadha rakkoon qabu narraa haasaa garuu osoo ammiidhame kana hin jedhin wanni isin irraa haasoftan hin jiru. Namni lama yogguu adda deeme nama santu deeme moo nama santu si dhiise moo isatu dhiisee ati wanni irraa beektan takka illee hin jirtu. Isiniif galee waan hunda adda baafadhaa. Ammas immoo waan sitti fakkeenyaaf namni tokko inni heerumaa atis islaama anis islaamaami akka carraa yoo jaarsa keetiin si xaallaqe siin jedhe sadan kee yoo sii kenne an tiktaakii koo jalatti gaafa reedii naasoo waraabeen ture naazan sisti jaartii reedii wallahi kan inni gadhiise sun aqilii qabdii nama narrabsitu guyyaa gaaf tokko siidhaa gadi ba'ee jecha hamaa dubbatu argeen beekuan garuu falfalaa tiktaakii kanarraatu waa dubbate malee ammallee siin adaba qabdii beeki mucayyoo waan dubbanne mucayyoon adaba qabdi wallahi iddoo tokko na dannaqaanan uummanni maraachee footoo akkana godhee mucaa maraachaan garuu siin aqilii qabdi maal sitti fakkaata akka shari'aa islaamaatiin dubartiin tokko yoo heerumtee hiikamtee jennaan baatii sadiirra dabarfannaan shari'aan islaamaa itti deebii isiin hin jedhu amma namni biraan kaasii hidhatutti yoo sadii si xaallaqe jechuu haga namni biraan kaasii hidhatee nama sana dhiistee jaarsa keetti deebita malee ittiin deebitu reediin garuu akka jedhetti sichi zinaan wajjin dalagaanii baatii sadii finne arfaffaa jammarree deeffachuu hin danda'u shari'aan tokko maal jedha sheekni tokko deeffachuus hin danda'a jedha kanaafuu al tokko waa'ee shari'aa keenyaatu ilaaltanii natti tola eenyuyyuu jaarsa ofii wajjin kan taa'u ganama kana heerumte abbaa carraati kan carraan keessi dide 3 4 5 heerumuu dandeessi garuu jarri lama wal bira heeruu namni waggaa guutuurraa dubbannaa edda galgala gadi baheetti cabse reediin hamma immoo balaatti buusaaran jechuudha dhugaa rabbii al tokko nama gorsuun barbaachisaadha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.
Akkasii hundi keessanuu dhageettanii jirtanii baay'ee haasa'u sin jaaladhu uumama ta'ee jechuudha. Osoo beekee jecha lolaa dubbatan takka hin jirtiin lolaaf keessaa qabu osoo akkas ta'e dasna jedha silaa jechuudha. Guys, nagaan qabdan musen. Taaptaa bilbootanuu nama meeqaa taatana? Akkasi jedhe. Ennaa hundi keessanuu nama 125 jala jirtan kun dhimma nama dhuunfaa isin hin galchu. Anas yoo ta'e narraan dubbatinaa yoo rakkadhee narraa dubbadha jedhee malee narraan dubbatinaa. Yoo isin arguu jira dhugaa dubbachuu biraa. Ana nafaasuma biraa immoo wanta na dhibu yeroo baay'ee jechuudha. Asitti ana dhuftanii gootitti ta'e naan jettan. Achi dhattanii immoo waan biraa jettan isinuma taazabee ofumarraa isin dhiise jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kuni maaliif barbaachisa? Albee lamaa nyaachuun maal isin godha? Albee lamaa dhiisaa isin dhimma namarraa hin dubbatina. Anillee barkeessuma jira dhugaa rabbi asitti dhuftanii na hafarsaa achitti dhattanii yookiin nama rabsitan yookiin waan biraa jettan mina gabbaachu nama san ana biraa deeme moo sanna biraa deeme wanni isin biraa hin beektan takka illee hin jiru ba'aalla rabbi sodaadha. Dhimma nama dhuunfaa keessa hin galchina. Abbaan fedhe fuudhee hiikuun mirga qaba. Bara kamaan argee jirtaa miiree biyya jaalalaa jirta bar keessa seenuun qaban dubartiinii bar biyya qabdi bakka itti dhalatte qabdi malee bakka itti heerumtu hin qabdu beek addee carraan isii geessadha kanaafuu ilaama dhugaa dubbachuun naafi wallaahi laazim jaamti malee saree janne gaddetti Oromoon wabillaahi Oromoo kutaa 11 keessaa jira naaf wallaan ijoollee Arsii baay'ee kana jaalladhu kabaju jiru uksuun billaa kan miidiyaa kana irratti yoo namni ijoollee jiraatti heerumee ijoolleen jiraa nama fuudhan dhukkee namarraan kaasu jira qofu jimmaalaan dhaqee Oromootti heerume dhaqee jinniitti heerume maqaa nama dhaatu arargees ilaale abbaan fedhe hafuudhu maqaa nama dhaa garuu keessa akka na gubatu qoy rabbii jedhi anillee amma bir namicha tokko afaaqaree akkanitti seenu dhabeen ta'aa jira bar sodaadhee isuma dhuguma akkam ta'uunaa fi garuu jaarsa namaa miti inni endee bornatti duulanii bar eessa kiyya dhaqaa wallaahi nama 5 nama 4 nama miidiyaa kanarra jirtu yoo guddatee baay'ate nama 15 jechuudha. Arsiin TikTok irraa miti ka jirtu. Dubartiin Arsii anuma wajjinuu TikTok irraa miti ka jirtu lafarra jirti. Dhiirri Arsiillee lafarra jira. Malee TikTok irra hin jiru. Warri TikTok irra jiru ana wajjinuu baalagee fi warra eenyummaa isaa kabajaa kan hin beekne jechuudha. An kabajaa dubartii Arsiillee ka beeku dhiira Arsiillee ka beeku jechuudha. Dubartiin takka amma fakkeenyaaf reediin ijoollee Arsii arrabseemi. Arrabse gandallee tuqee arrabse itis okay balleessaa isaati. Waggaa tokko obse naafi. Naaf gala dhageeffadhu. Wallaahi mucaan hin gubatee bar. Ammoo tuuni wallaahi yoo billaahi naafi sababa inni jimmaaf. Never. Jimmaan kun barsan mirga isaati ani siin hime mirga isaati sun garuu laal. Anallee. Miirina argitanii wallaahi wabillahi jaarsa namaa neerumu inuma neeruma garuu inuma dhufa ganda keessan nasimadha. Ila dhageeffadha wannan jechuun jiru lan dubartii safuu beektu yoo jedhan anamma fakkeenyaaf reedii silaa akka ganda akka Arsii jaaladhu silaa gabbayee hin arrabsa garuu waan nan arrabsiisanii jira maaliif yoo jette tokkoffaa dhalaadhaaniin tun gabbayee osoo ilmi dhiiraa hin jira ijoolleen Arsii hedduu jira baay'ina yoo jenne inni Arsii hundee hin arrabsine bar Arsii hundee hin arrabsine bar fiiltara abbaa abdii kan fafakkaatan jedhe malee atama bareedduu kana haati manaa isaa eegasii bareedduu kana bar ijoollee Arsii keessaa bar wallaahi shamarran Arsii dhaggeeffatu bareedina illee ni qabdi kabajaa illee ni qabdi abbaa manaa ofiillee ni kabajjii bar tokko jirti ibidda sheexaanii tokko jirti malee bar shamarran Arsii hundan tokkoon hin taatu bar adaba kan qaban jiran kan jaarsa ofii kabajan jiran kan miidiyaa kana hin fayyadamne jiran oo miidiyaa fayyadaman illee maqaa nama biraatiin fayyadamanii kabajaa ofii eeggatanii kan ta'an jiranii bar wallaahi laazim anama shamarran Arsii riyaamee kan qaba babbareedduu miskiinota nama gaarii hunda miti bar garuu akkuma sana kan nama arrabsu achuma keessa jira jarraka kanaatiin immoo maqaan nama gaarii baduu hin qabu. Arrabsee maraatti muqaatanii kaayyuu bara. Endee jarri koo jaartii reedii adda baasu malee maal ta'e maraattee bari intaluu maraachanii isa maraachanii maa dullattii fuute jedhu maa ijoollee fuute. Habiibti jaarsaa qaawwaa.
dhufanii bara kam jedhan waan an ta'e bakka akkas goote namni bar adda ba'u namatti illee hin gammadu. Anuu mataa kiyya argitanii waan uumame kana hunda irratti argite nama maal argitee jaarsifeetti adda baatee baga rabbitti si baase namni siin jedhu hin jiru hin jiru. Shayxana illa shayxana yoo ta'e malee jechuudha. Kanaafuu waan takkasiin jedhe. Taam godhaa guys. Networkiin na qabaaraa taam godhaa. Nama dhibba lama nama dhibba sadii taatanii taap hin gootan mucayyoo.